Akkam jirtu daawwattoota Milkii Miidiyaa. Kun Milkii Miidiyaadha. Warri yuutuubii keenyaaf haaraa taatanii sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Sabskiraayib yeroo gootan immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaani viidiyoon yeroo garaagaraa gadhiifnu akka isin bira ga'uudhaafi sabskiraayibii erga gootanii booda mallattoo bilbilaa tuquudhaan notifikashinii ool gochuu hin dagatina. Egaa akkuma agartan kana ammoo dandeenyu yaallaa inni dhiibaa jirra. Kottaa nu gargaaraa qofaa ta'an jechuudhaa fi wantichi sochii qaamaatii yookiin ispoortiidha. Ispoortii kanuma abbaati malee namni nama gargaaruu hin danda'u. Kanaaf nutti dhiitinaati. Isinillee kottaa hirmaadhaa. Ammoo dandeenyu dhiibneetu paawundi 50 kuni paawundi 50 harka bitaa paawundi 50 harka mirgaati. Ammoo dandeenyu dhiibneetu yeroo isheen cimtu immoo fura baafannaa. Egaa isinillee sochii qaamaa keessatti hirmaadhaa. Furdinni gaarii miti, dhukkuma namatti fiddi. Kanaaf kunillee ispoortii jabeenyaati. Qaama keenya jajjabeessuudhaaf fayyada. Egaa galatooma.